oduu gaarii gurratti kan tolu of harka qabna misiraachoo mootummaan waaqayyoo dhiyaachuusaa himna. Kabajamtootaa fi daawwattoota miidiyaa Oduu Gaarii karaalee miidiyaalee hawaasummaa garaagaraa karaa yuutuubii, karaa feesbuukii, karaa tiiktaakii fi telegiraamiitiin kan nu hordoftan maraaf nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa ta'u. Har'a keessummaa jabaa qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya har'aa luba waldaa kiristaanaati. Nama jireenya isaa guutuu hojii waaqayyoo hojjechuudhaaf of kennee jiru of biraan isaan waliin turtii taasifna. Sagantaa kana keessatti waa'ee jireenya isaanii akkamittiin gooftaa Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii fudhatan, akkamitti gara tajaajilaatti dhufan, akkasumas waa'ee kitaaba haaraa isaan barreessanii eebbisiisuuf jiran walii wajjin inni dubbanna. Haga xumura qophii keenyaatti nu faana turaan affeerraa keenya. Qopheessaan sagantaa kanaa ani Yoonaas Geetaachuuti, ogeessi kaameraa Saamu'eel Girmaa nu waliin jira. Amma kallattiimaan gara keessummaa keenyaatti isin dabarsaa, turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Keessummaa Oduu Gaarii miidiyaa taatanii as istuudiyoo keenyatti argamu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Baga nagaan dhuftan. Ameen. Ulfaadhaa isinis waan nu affeertaniif. Waaqayyo isin haa eebbisu. Daawwattoonni miidiyaa Oduu Gaarii isin baruu barbaadu waa'ee keessanii of ibsaa. Tolee, galatoomaa isinis waan na affeertaniif ani maqaan koo Luba Ndaanuu Taaddasaan jedhama. Kan ani dhaladhe aanaa Daannoo lafti gandanitti dhaladhee Daannoo Urgee jedhama. Garuu achitti dhaladhe malee achitti hin guddanne. Kanan guddadhee ijoollummaadhaa kaasee aanaa Iluu Galaan magaalaa Jaajii irratti mana barumsaaf eegguun ga'u achumattani barumsa jalqabee achumattani gara caalu guddadhe jechuudha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Luba Ndaanuu Taaddasee asumaan daawwattoota keenyaa fi waa'ee gaa'ela keessanii daawwattoota keenyaaf nuuf ibsaa. Baay'ee galatoomii. Ani gaa'ela dhaabbadheera. Haati manaa koo barsiiftuu Dagginash Nagaash jedhamti. Waggaa 10 olii wajjin jiraanneerra. Ijoollee 3 waliin oolleerra. Ijoolleen 3 kun hangafaa maqaan isaa Keetooraan Indaaluu jedhama. Inni itti aanu Oliiqaa jedhama. Isheen sadaffaa dubara, isheen immoo Nanawwee jedhamti. Kanan qabaa jechuudha. Waaqayyo maatiidhaan baay'ee isin eebbiseera. Isin luba waldaa kiristaanaatidha. Gooftaa Yesuus Kiristoosiin akkamittiin jalqaba fudhattanis daawwattoota keenyaaf ibsaa. Jalqaba ani akkuma dura dubbadhee ijoollummaadhaa kaaseen gooftaa amane. Kana yagguun jedhu immoo harmee kootu na fudhatee gara waldaa dhaqee. Na yaadadhaa harka na qabattee daa'ima ta'ee xinnoo yaadadhaa waan muraasa. Harka na qabattee gara waldaa deemu ishee na yaadadhaa. Isheen egaa nu dura amantee haati keenya kun egaa obbolaa keenya wajjiniin gara waldaa kanaa dhaqnee achuma waldaa Jaajii keessatti guddannee sanumaalanii gara tajaajilaattis guddachaa faarfachaa Sunday schoolii ijoollee daa'ima ganama faarfatan wajjin faarfachaanii mana waaqayyoo keessatti guddadhe. Egaa ani yeroon kana jedhu waa'een tajaajilaan ijoollummaarraa kaasee tajaajilaan barachaa ture. Keessumaa umurii gara dargaggummaatti eeggoon dhufuun waamame. Dargaggummaa kaaseenii wanjoon kun dhufee narra taa'anii wanjoon tajaajilaa. Kana booddee tajaajilaa tan fufee yeroon tajaajiluu kutaa 8ffaan baradhan turanii. Isaa booda waamicha kanatti gaafa dhufu immoo gara tajaajila waamicha kanatti gaafa dhufu immoo kutaa 9ffaan baradha. Egaa wanti guddaananii jedhu tajaajilaan barnoota qotti fufaa ture jechuudha. Isaa booddee haayiskuulii xumurees intiraansii fudhadhee
Eessatti fudhattan lammeeti? Jalqaba kana fudhadhe aanaa naannoo magaalaa Sayyootti jechaadha. Kutaa meeqa? Kutaa kurnaffaadha bara sana. Isaan kudhanitti xumuranii mentiraansii jechuun maatirikii jedhamu achiin fudhadhee isaa booddeen immoo tajaajilaadhuma waldaa Sayyootti waldaa Makkaan Yesuusii Sayyootti tajaajilaadhumanii barachaa ture. Qacarameen hojjechaa ture ani. Otuma barattanii? Otumaan baradhuuni qacaramee hojjechaa ture naannoo sanarraa waldaa sanatti dhugumaa sabni sun saba guddaadha. Jaalalaan hojii waaqayyoo hojjechaa nu barsiisaadha kan eegguu sana tajaajilaa ture. Waggaa 4 achi ture. Booddee immoo diploomaa koo fayyaan baradhee jalqaba. Fayyaa baradheeni edden xumuree booda ani yaadni koo gara hojii mootummaatti dhufee yookiin hojii mataa koo uummadheen hojjechuun barbaade. Waaqayyoo ijoollummaatti na waame waan nan dhiifneef isaas dhaga'anii egaa wal'aansa gurguddaa keessaa ergan dabarsee booddee waan nan gadhiifneef isa kana dhiiseen immoo hojii waaqayyoo hojjechuutti dhufee jaajjitti hojii waaqayyoo tajaajiluu jalqabe. Isin barattanii hojii dhuunfaa hojjechuu yookaan immoo hojii mootummaa hojjechuutti xiyyeeffachuutti kaataniis? Amma gaanii eegallee garuu barnoota kana xumureen hojii mootummaa hojjedhee yookiin hojii dhuunfaa koo barumsaan baradhe kanaan hojjechuudha fedhiin koo ture. Garuu jalqaba waamichuma nan dhufe waggaa 4 eddan hojjedhee booddee barnoota kana baradhe. Isaa booda yaada waaqayyoos waan hin taaneef waamichi sun waamicha dhugaa waan ta'eef halkanii guyyaa dhiphina adda addaa waan natti dhufee fi wal'aansoo gurguddaa keessa darbee isaa booda egaa ani yeroo sanaa kaasee iyyuu baadiyyaa magaala biyya adda addaa dhaquudhaan hojii waaqayyoo hojjechaa ture. Konfireensi adda addaa bara daa'imummaa kootii kaasee kan hin jalqabee. Kana booda barnoota kana eddan baradhee galeessi boqonnaa waan dhabeef waaqayyoos hojii kana akkan hojjedhuuf waan na barbaadeef ijaajjittiin tajaajila kana jalqabee waamamees jalqabee hojii wangeelaa qacaramees itti deebi'anii hojjechuu jalqabe. Ijaajjitti gara waggaa 10 ol amma 11 ta'a. Achitti qacaramee immoo hojii waaqayyoo bal'inaan achirratti hojjedhee. Isaa booda barnoota koos ittiin fufee barumsa teoloojii digirii jalqabaatiin macaafa qulqulluu simniir baradhee. Simnariidha. Baradhee deebi'anii distaansiin barachaan ture. Itti fufeen immoo nan fooyyessee baradhee kana booda tajaajila ittiin fufee jechuudha. Kana booda kana baradhee isin teenye tajaajilaadhuma barachuutti itti fufee eddan dhufee gara Ambootti immoo dhufee achi xumuree yaada waaqayyoo tajaajila koo biyya sanaan eddan xumuree booda waaqayyoo irraa dhaga'een gara magaalaa Ambootti dhufee innaan dhufu waldaan amma irra jiru waldaan Makkaan Yesuusii Amboo na simatanii muuxannoo koo tajaajila koo hundumaa fudhatanii isaan bira nama tajaajiluutti jira. Kana booda barnootan dhaabnee digirii koo lammaffaa Kristaan liidarshiippiidhaanii fudhadhee yeroo dhiyoo kana eebbifame barachaa tajaajiluu inni jedhu ammas ani hin taa'u yaadni koo barnootarra jira bifa kanarra jira jechuudha. Akkaataa isin adeemsa isin deemtanii gara tajaajilaa kanatti dhuftanii baay'ee gaariidha. As keessaatti waan nu hubadhe hojjechaa tajaajiluu. Inni kun namoota baay'ee biratti aadeeffatamuu qaba, amaleeffatamuu qaba. Xiqqummaa kaastanii harmee keessan fuudhanii waldaa isin geessanii adeemsa sana keessa deemtanii amma sadarkaa kanarra jirtu. Kana kan nama geessisu Waaqayyo. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Kanarraas daawwattoonni keenya waan guddaa baratu jedheen abdii guddaa qabu. Maaliif hojjechaa barachuu, tajaajilaa barachuu isa kana daawwattoonni keenya irraatii baratu jedheen abdii guddaa qaba. Yeroo keessan guutuu kennitanii tajaajiluu keessanitti gammadoodhaas. Baay'ee gammadaadha. Maaliif ani waan hojjechuun barbaadu akkuma dura sitti fedhiin koo kan biraa yoo ta'e illee Waaqayyoo inni guddaan kun
jaallatee hojii isaa na hojjechiisuudhaaf ana nama xinnoo kana wallaalaa kana eddana waamee hojii isaa hojjechuutti wanti nama gammachiifne jiru. Kanaaf gammachuu guddaan qaba. Anumaan hundana filatee hojii isaa hojjechuu keessatti bu'aa bahii baay'een qabaata. Wallaansoo baay'een qabaata. Akkan jalqabaa waan lafarraa kana hojiin iddootti waan hojjettu hojjettee bu'aa buusuu caalamu wanti nama gammachiisu hin jiru. Kanaaf gammachuu guddaan qaba. Baadiyyaattis magaalaattis lafa hundumaatti waldaan itti waamamee hojjedhu keessattis yeroon tajaajilu waan fuulli koo ifaadha. Baay'ee garaan koos gammachuu guddaa qaba. Hojiin hojjedhu hojii waaqayyooti waan ta'eef ani qacaramee hojii kana hojjechuu iddoo jalqabe waggaa 20 ta'a. Egaa miindaan koo miindaa xinnoorraa jalqabee amma jirutti waan ani argadhu sanatti gammadeen kanan hojjedhu. Sababiin isaa waamichi nama gammachiisa. Yoo waamicha dhugaa qabaatte itti gammadda. Kanaaf sanitti waamame kanaaf tajaajilaa jirus itti fufee umriyaa fi tajaajilu koottis baay'een gammadaa jechuudha. Waamicha itti waamamanitti gammadanii hojjechuun waa tokkodha. Fuula waaqayyoo durattis immoo waan guddaatti ilaalama. Maaliif hojiin kun hojii waaqayyootidha. Tajaajila waaqayyootidha. Yeroo keessan hojii waan hundumaa godhattanii hojii keessan guutuu jireenya keessan guutuu godhattanii hojjechuu keessanii fi isin yeroo hundumaa gammadudha akkasiin amma jettanittis hin beeksisas immoo isinirraa hojii isin hojjetaa jirtan mul'ataadha. Waldaa kiristaanaa keessatti dhiibbaa isin uumaa jirtan saba waaqayyoo tajaajiluudhaan jajjabeessuudhaan wanti isin hojjechaa jirtan waan baay'ee namatti tola. Kana irratti waaqayyo isin eebbisu akka oduu gaarii miidiyaatti guddaa isin galateeffadha. Maaliif yeroo ammaa kana kennaa isaaniitiin namoota tajaajilan akkasitti qabaachuu keenyaa fi baay'ee gammada. Waamicha isaaniitti jabaatanii hojjechuu isaaniitiif namoota akkasii qabaachuu keenyaa fi baay'ee galateeffannaa. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan isin daawwachaa jirtan miidiyaa oduu gaariiti. Qophiin immoo qophii keessummaa oduu gaariiti. Qophii keenya keessummaa oduu gaarii har'aatiin luba Indaaluu Taaddasee waliin jirra. Turtii nuti luba Indaaluu Taaddasee waliin turaa jiru irraa akka waan guddaa barattan abdii guddaa qaba. Afgaaffiin keenya akkuma itti fufitti jira. Turtiin keessan nu faana haa ta'u. Dhangaa hafuuraa guddaa tokko qopheessitanii jirtu. Waa'ee dhangaa kanarratti walii wajjin hin dubbanna. Kitaaba akka barreessitanii jirtan odeeffannee jira. Kitaaba kana barreessuudhaan maaltu isin kakaase? Tolee, baay'ee galatoomii gaaffii gaarii na gaafattee. Kitaaba kana barreessuudhaaf kan na kakaase jalqaba ba'aasaan qaba. Ba'aasaa eeguun jedhu yaada isaan qaba. Waggaa dheeraan ture kitaabota adda addaa barreessuun qaba. Garuu durseen kitaaba amma ni barreessuu jiru kana dhiyootti laphee koorratti cimaa dhufe. Lammaffaa immoo waaqayyoos kallattii adda addaan natti dubbachaa ture. Anis keessa koo dhaggeeffadheen dubbistoonni koo akka isaan dubbisanii fi gara kanatti dhufeen jira jechuudha. Isa kanaaf immoo jalqaba wanta inni barreesse kuni durumaa kaasee waggaa dheeraadhaaf waan na keessa tureef kana barreessuutti dhufe jechuudha. Oduu gaarii gurratti kan tolu of harka qabna. Misiraachoo mootummaan waaqayyoo dhiyaachuu isaa himna. Mata dureen kitaabaa amma barreessanii eebbisiisuuf jirtan kuni maal jedha? Daawwattoota keenyaaf ibsaa. Tolee, mata dureen kitaaba kanaa wangeela addunyaa maraafidha. Wangeela addunyaa maraaf gaafa jennu kutaan kun egaa sagaleen kun sagalee fayyinaati. Wangeelli immoo dhimma waaqayyooti. Dhimma isa guddaa dhimma waaqayyooti. Isa kanaaf immoo akkuma dura dubbadhee wanti kun kanaan dura hojiin irratti hojjechaa turedha. Iddoo adda addaa irratti waldaan irratti hojjetu kaasee waan irratti hojjechaa turedha. Kanaaf baadiyyaadha magaalaa utuu hin jedheen qomoodhaan sabaan utuu hin qoodeen wangeelli kun kan addunyaa maraati. Kanaaf addunyaa maraa wangeela qaqqabsiisuudhaa fi maal gochuudha kan irra jiraatu kan jedhu ergaa bal'aa kan of keessatti qabatedha jechuudha. Maal irratti xiyyeeffata?
kan inni irratti xiyyeeffatu keessumaa Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 18 hanga 20ti. Kan ammoo sagalee Waaqayyoo akkuma dubbatu dhaqaa cuuphaa barsiisaa bartoota koo godhaa kan jedhu sana. Ergama guddaa sana. Ergama guddaadha achirratti xiyyeeffanneeti. Barnoota kana kitaabni kun akka inni barraa'u ta'e kun immoo waa'ee dhaquuti, waa'ee barsiisuuti, waa'ee duuka buutu gochuuti, waa'ee cuuphuuti. Kuni arfan kana akkaataa naa dhufetti barreesseen jira. Kan nama dhibu amma taa'umsi irra teenyu kuni miila 4 qabaa jennu. Miila arfan kanarra kan taa'umsi miila 4 qabu. Arfan kana keessaa tokkotu hin jiru ta'e yookiin utuu dadhabee yookiin utuu cabee dhaabachuu hin danda'u. Kanaaf akkuma kana waldaan kiristaanaa kan isheen irratti hojjechuu qabdu warreen arfan kana. Arfan kana keessaa tokko hin jiru yoo ta'e waldaan deemus hin dandeessu, ergama isa guddaa kanas galmaan ga'uu hin dandeessu. Kanaaf iyyuu arfan kun egaa baay'ee isa fedhii Waaqayyoo isa guddaa saba hundumaatti kenne, waldaa kiristaanaatti kenne, imaanaa guddaa nutti kennedha jechuudha. Isa kanaaf kanarratti xiyyeeffata kuni tokkoon isaa keessaa hafuu hin danda'amne jechuudha. Kanarratti namni waamame tokko hojii wangeelaafis waamame hojjetaan tokko dabalatee immoo waldaan kiristaanaa kanarratti halkanii guyyaa hojjechuun kanarra jiraatudha jechuudha. Kanarratti kan xiyyeeffatudha jechuudha. Kitaaba ergaa guddaa qabudha barreessanii wangeela addunyaa maraaf ergaa guddaadha qaba. Maqaamti isaa yookaan mata dureen isaa ibsa wangeela addunyaa maraaf waldaa kiristaanaa qofaaf miti namoota baay'ee ta'a. Kiristaana amanee jiru tokkoo fi kitaabni kun hin ta'a. Namni kitaaba kanaa bitatu maalirraa barata jettaniitu yaadu daawwattoota keenyaaf ibsa. Tole egaa qabiyyeen kitaaba kana keessa jiru waan gurguddaadha. Dhugaama dubbachuu fi namoonni kana argatanii yoo bitatanii itti irraa baratanii isa imaanaatti kenname sana imaanaa adaraatti kenname sana galmaan ga'uudhaaf yoo dubbifatan waan guddaa of keessaa qaba. Wanti irraa baratamu baay'eedha. Waldaan kiristaanaa kana yoo fudhatanii ittiin hojjetan ergaa guddaadha. Dabalataa namni dhuunfaan tajaajilaan yoo dubbisee qophaa'ee waan ittiin of ilaalu jedhee amana. Amma ifetti waan barreessuu yaade sun jechuudha. Isa kanaaf immoo waan gurguddaa inni achi keessaa qabu hunda dubbachuudha waan xinnoo kaasuu barbaada. Waan xinnoo inni kaasuu barbaadu inni jalqabaa inni ergee jiraachuu isaati. Ergaan kun egaa wangeela addunyaa maraaf gaafa jennu wanti ergamu jiraachuu qaba. Namni ergus jiraachuu qaba. Ergaa kan naqus jiraachuu qaba. Kanaaf egaa inni jalqabaa ergaan guddaan achi keessa jiru inni ergu jiraachuu isaati. Inni ergu kun immoo addunyaa kanatti kan ergu inni Waaqayyoodha. Inni lammaffaan inni ergaa dhaqu jiraachuu isaati. Kan ergaa dhaqu kuni ergaa kana fudhatee dhaqu kuni eenyudha kan jedhu. Inni kunis achi keessatti kan ilaalamu kuni inni ergaa dhaqu inni jalqabaa waan sadii ibsuun barbaada. Inni jalqabaa ergamaan jalqabaa namatu hin taane Waaqayyoodha. Kanaaf Waaqayyoo seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 15 kaafnee gaafa laallu Addaam eessa jirtaa jedhee nama barbaadaa kan ture jalqaba Waaqayyoodha. Kaleessas barbaadaa ture jalqaba uumamarraa kaasee ammas barbaadaa jira. Kanaaf ergamaan jalqabaa Waaqayyoodha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ilma tokkicha qabu kana mucaa tokkicha qabu kana lallabaa wangeelaa godhatee biyya lafaa kanatti erge jechuudha. Biyya lafaa kanatti erge. Kanaaf innis biyya lafaa kana keessatti bal'isuu hojii wangeelaa keessatti addunyaa kana qaqqabsiisuu keessatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gatii hamma kaffalutti nama hundumaa sagalee Waaqayyoo kana babal'isaa lallabaa ittimaa gorsaa waamicha gochaa ture jechuudha.
Inni lammaffaan ergamaan dhaqee hojii waaqayyoo ergaa kana babal'isu dubbatu nama jechuudha. Namoota. Jalqabarraa kaasee macaafa qulqulluu keessaa yoo yaadatte bartoota 12 sana gooftaan ergama isaa kana hidhachiisee namoota hundumaa qaqqabsiisuudhaa fi duuka buutota 12 sana yaadattee yaada. Isaan kuni warri 12 kuni gatii gurguddaa kaffalan. Gatii isaan gurguddaa kaffalan kuni saba hin dhageenye dhageessisuudha. Nama hin dhageenye dhageessisuudha. Mootota illee dabalatee, gaggeessitoota biyyaa dabalatee, baadiyyaa utuu jedhiin magaalaa utuu jedhiin sagalee misraachuu kana namoota qaqqabsiisaa turan. Aarsaa guddaa itti kaffalan. Gogaan jiraatti irraa bahuudhaan, zayitii danfaa keessa lixuudhaan, dhagaadhaan rukutamuudhaan, gadi garagalanii fannifamuudhaan. Kana gaafa jennu akka itti ibsinu hin qabnu gatii isaan itti kaffalanii isa sukkanneessaa jennu jechuudha. Sukkanneessaa kan jedhu kana hundumaa fudhatanii dhiiga isaaniitiin addunyaa kana chaappeessanii jechuudha. Wangeelli addunyaa kana hundumaa kan fudhate qabsoo isaan imaanaa ittiin fudhatan sana fudhatanii biyya lafaa kanarraa adeemanii hojii kana hojjetan jechuudha. Egaa kanatti aansinee namoonni kuni wangeela kana babal'isuutti aanee namoota baay'ee macaafa qulqulluu keenya keessaa yoo ilaalle Phexrosii gara mana Qorneeliyoos dhaqe. Gara mana Qorneeliyoos dhaqee hojii ergamootaa boqonnaa 10 lakkoofsa 1 kaastee gaafa dubbifattu gaafa ilaallu Qorneeliyoos nama gooftaa qabne garuu nama qajeelaadha. Mana isaa dhaqee dhugaa kana akka isaan fudhatan sagalee jireenyaa kana akka isaan fudhatanii taasise. Filiphosiin gaafa ilaaltu namicha Itoophiyaa sana bira dhaqee akkaataa inni ittiin wangeela lallabee sana hundumaa ilaalu nama biyya Itoophiyaa sana yaadattee yaada. Akkuma kanas Saa'olii gaafa ilaaltu Hanaaniyaatu gara Saa'oliin dhaqee Saa'ol nama ari'atu ture. Wangeela warra babal'isan kana ajjeesuu waldaa kiristaanaa ari'achuu kanarra ture. Hanaaniyaan karaa Hanaaniyaa dhaqee dhugaan itti ba'amee innis immoo waaqayyotti amanee darbee waa'een isaa dubbatamu waa'een Phaawulos ergaa gurguddaadha. Qabsoo gurguddaa hojjete jechuudha. Kanaaf egaa ergamaan inni lammaffaan egaa namoota kana daballee gaafa ilaallu namoonni kun eenyuun kan jedhu kun inni jalqabaa akkuma macaafa qulqulluurraa kakuu moofaarraa gaafa jalqabnu Museerraa waamichi jalqabee waamicha Musee ergamaa isa jalqabaati kakuu moofaarraa kakuu haaraarraa akkuma lammaffaarratti immoo ilaalle warreen amanii dubbadheedha jechuudha. Kanatti aansee gaafa ilaallu immoo nuyi har'a macaafa qulqulluurraa kan barree isaan bira ga'ee dhaabatatu hin ta'in akkuma abbootiin keenya gatiitti kaffalan. Har'a lubbuudhaanis kan jiran lubbuudhaan kan hin jirre. Rasaasaan itti rukutamanii, itti dhiiganii, itti hidhamanii, itti beela'anii, itti dheebotanii wangeelli kun akkasumatti nu bira ga'e miti. Addunyaan kun kan isheen ittiin iftee karaa Yesuus Kiristoos ergama jalqabaa dhufeen abbootiin immoo gatii itti kaffalanii waan gurguddaadha. Namoota abbootii wajjin haasa'u baay'ee nan jaalladhanii akkamitti wangeelaa biyya adda addaa gaafa deemu gaaffii inni jalqaba gaafa dhusa kana baay'ee immoo kan nama dhibu waldaananii keessa tures gara ijaajjittis namoonni gatii gurguddaatti kaffalanii wangeelaaf aarsaatti ta'anii baay'eedha. Keessumaa sana gidduutti kan biqille nuyi seenaan sun yoo barreeffame waan guddaa ta'uu danda'a. Magaalaa kana keessatti illee magaalaa Amboo keessatti abbootiin gatii kaffalan jiru. An seenaa kana barreessuu nan jaalladha. Already barreessuudhaan amma kabaja waggaa 50ffaa waldaa nuyi ammanii hojjechaa jiru kanaaf barreessuu keessatti qooda guddaa raawwadheen jedhee namana. Isa kanaaf gaafa ilaallu namoota hundumaa ilaallata jechuudha. Wangeelli addunyaa maraaf gaafa jennu eenyutu babal'isa gaafa jedhu namoota hundumaadha. Namoota hundumaa gaafa jennu isi jalqabaa tajaajiltoota. Tajaajiltoonni waamicha isaanii guutummaa fudhatanii tajaajilan
tajaajila isaanii isa guddaa kana godhachuu qabu jedheetanii yaadaan. Sababiin isaa gaafa ilaallu tajaajiltoonni keenya waltajjii irratti qofa burraaquu qofa otoo hin ta'in nuti tajaajiltoonni waltajjii irratti burraaquu achi qofa irratti dhiisuu danda'u irra jiru. Achirraa bakkeetti baanee namoota barbaaduu danda'u irra jira. Waltajjii qofa irratti miti achi gadi ba'u namoota barbaadu. Garee dhuga baatota ijaaru leenjii akkasii kennu. Warra amanee jiru qofaarratti otoo hin taane otoo hin taane lubbuu haaraa namoota adda addaa qaqqabsiisu. Kana keessa warra jiran barbaadu. Imaanaa guddaan tajaajiltootatti kenname jechuudha. Isaan kanaaf immoo barsiisuudha. Warra barsiisan kana duuka buutuu gochuudha. Warra godhan kana immoo baanii wajjiniin dhugaa ba'u. Baadiyyatti ta'u magaalatti ta'u. Kana qaqqabuu danda'u irra jira. Gooftaan Yesuus Kiristoos kan inni nu gaafatu inni guddaan imaanaa guddaan isa kana warra dukkana keessa jiran gara ifaatti fiduudha jechuudha. Kanaaf egaa tajaajiltoonni hojii guddaa isaan godhachuu qabanii ana dabalatee sillee dabalatee hojii keenya isa guddaa ta'uudha jechuudha. Wangeela lallabuun. Ittaanee amantoota. Amantoonni jiran hundumtuu tajaajiltoota qofaadha. Warra garee dhuga baatii deemanii dhugaa ba'an qofaadha jedhanii yaaduu qaban. Namni amma na dhagaa jiru kun hundillee dhuga baatiidhaaf isa ifeef sana Yesuus Kiristoos ifeef sana namoota warra kaan qaqqabsiisuu danda'u ta'e. Ergamni kun durumayyuu nama hundumatti kenname. Nama hundumatti kenname. Nama Yesuus Kiristoositti amane hundumaaf ergamni kun itti laatameera. Itti gaafatamummaa qaba. Sirrii. Aniifatti itti gaafatamna. Isa nuu ife kana isa dhamdhamnee argine kana namoota qaqqabsiisudha. Ifa kana namootaaf ibsu. Ifa kana namootaaf ibsu. Dhaqaa inni jedhu kuni amma ergama isa guddaa kana jechuudha. Jalqaba kana xiyyeeffate sin jedheera. Dhaqaa inni jedhu kuni ariifadhaa jechuudha. Ariifadhaa hin turiinaa. Lubbuun akka hin banneef. Hin turiinaa waan jedhu gaafata. Fakkeenyaaf ibidda manatti qabate tokko yookiin immoo ibidda naannootti qabate tokko namni dhaabatee ilaala. Namni achi keessa jiraachuu danda'a. Waan qabu qabateetti fiiga bishaan qabatee dhaamsuudhaaf ariifate. Biyyootti naquu waan arge baatanii baala baatanii bishaan baatanii sagalee dhiyyaayyuu jira. Nu qaqqabaa nu dirmadhaa kan jedhu qaba. Kanaaf dhaqaa inni jedhu kuni akka nama ibidda dhaamsu dhaqutti. Namoota ibidda keessa jiran kana butanii baasu. Akkuma Tiitoo keessatti dubbatu ibidda keessaa butaatii wal baasaa jedhame ture. Kanaaf namoota akka kanaa qaqqabuudha. Sababiin isaa anaaf situ itti gaafatama. Namoota nu dhagaa jiran kanatu itti gaafatama jechuudha. Kanaaf yeroon kan ittiin kennamne halkanii guyyaa waan namarraa eegamu gochuudha jechuudha. Kanaaf immoo amantoonni keenya inni guddaan labsii kana labsuu. Manneen barnootaa keessatti, waajjira mootummaa keessatti, gabaa daldaluu keessatti, konkolaataa keessatti, lafa adda addaa irratti iddoo teenyu nama cina keenya taa'utti dhugaa kana dubbachuu danda'u. Kun yeroodha, kun yeroo miti. Utuun jedhiin yeroo hundumaa dubbatamu hojjechuudha. Sagalee kana dubbachuudha. Kun nama hundumaa kan laallatudha jechuudha. Dirree irra deemanii immoo asumaan dubbachuu kanan barbaadu. Dirreetti ba'anii maayikii qabatanii dubbachuun baay'ee barbaachisaadha. Garuu isarra kan caalu. Kaleessa abbootiin keenyatu maayikiin hin jiraatin. Amma sooshaal miidiyaa nuyi fayyadamu kun ispiidiidhaan hojii guddaa hin hojjeta. Irratti hojjennaan jechaadha. Akkuma isin amma irratti hojjechaa jirtan. Dur utuu kun hin jiraatin. Gadi ba'anii dubbachuun utuu hin jiraatin amantoonni durii jireenyaan dhugaa ba'u turan. Wangeela kana lallabuun afaaniin qofatu hin ta'in maaliin ta'uu qabare jireenyaan dhugaa ba'uudha jechuudha. Jireenya keenyarraa namni dhugaa baatedha. Dur kana ture. Amma namoonni 7 namni 20 30 dhufa dur. Amma garuu waggaatti nam tokko lama dhufaan jiru. Maaliif namatu amanee namni hundumtuu gara dhugaa kanatti dhufeera. Namni hundumtuu sagalee misiraachuu kana dhaga'ee dhumitu hin ta'in naannoo keenya olaalle ganaadha. Amma iyyuu biraan ga'amne. Kuni kan argisiisu jireenyi keenya wangeelli lallabaa jira. Jireenya dhugaa ba'uutu hin jiru. Hin jiru jechaadha. Malee namni amanee namni nama jireenya isaatiin dhugaa ba'uutu dhabama. Dhabame jechuudha. Isa kanaaf namni hundumtuu jireenyaan dhugaa ba'uudha akka irra jiraatu dhaamsa kooti jechaadha. Dhugaa dubbachuu fi kitaabni isin amma barreessitanii eebbaaf qopheessitan kuni
kitaaba ergaa guddaa qabu. Yeroo ammaa kanatti ariitiidhaan kan namoota keenya tajaajiltoota keenya saba Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuusaa godhatee fudhatee amanee jiru baay'ee barbaachisudha. Kitaabni kun immoo yoom eebbifamu? Eessatti immoo eebbifamu? Daawwattoota keenyaaf ibsaa akka dafanii argachuu danda'aniif. Tolee, gaaffii ammana gaafattee fi guyyaan kitaaba kanaa itti eebbifamu ji'a jaaffaa gaafa 8 dilbata guyyaa guutuu ta'a. Akka biyya keenyaatti akka biyya Itoophiyaatti jechuudha. Lakkoofsa biyya Itoophiyaatiin guyyaa guutuu dilbata guyyaa guutuu ta'a. Jala bultiinsaa guyyaa sanbata duraa dhuga baatiin magaalaattis baadiyyaattis iddoo adda addaatti garee dhuga baatiidhaan gaggeeffama. Kanaaf waldaadhuma amma irraa hojjechaa jiru Waaqayyo isaan eebbisu isaanis nu eeyyamanii waldaa Makaana Yesuusii Ambootti eebbifama. Kun immoo naannoo isteediyeemii durii waldaa haadhoo ishee duriitti beekamaadha. Waldichi naannoon waldaa haadhooti jechuudha. Achitti eebbifama. Eebba kitaaba kanaa irratti sagantaa akkamiidha qabdu isheen? Tolee, galatoomii qophiin adda addaa achirraa hin jiraata. Dilbata guyyaa guutuudha. Amboo fi magaalaa Amboof baadiyyaaf naannoo ishee kan jirtan hundumaa fi sagantaa kanarratti akka argamtan asumaan affeerraan isinii godha. Qophiiwwan adda addaa achirra jiranii sagalee Waaqayyoo achirratti barsiifama, namootaaf hin kadhatama, barsiisa adda addaa hin jiraata. Isa kanaaf akkuma hin jedhee kitaabni suni gaaf sana in eebbifama. Namoonni kitaaba sana fudhachuu fedhii qabdanii akkuma kanas immoo sagantaa kana nu bira dhaabachuu kan barbaadanii guyyaa sana ifaadhaan waan mul'atuu fi dhuftanii nu wajjiniin akka hirmaattan isinin jennaa. Harmooniin jiru sagalee Waaqayyoo wajjin barachuudha. Dabalataa kitaaba sana namoonni barbaadanii dhufanii argatanii akka isaan fudhatanii guyyaa guutuudha. Ganamas waaree booddees itti fufaachuudha sagantaan. Kitaabni ergaa guddaa qabu kuni erga eebbifamee booddee namoonni eessa argatanii dubbifachuu danda'u? Yaada gaariidha. Kitaabni kun iddoon itti argamu egaa maquma kootiin bilbiluma koo hin kaa'ama. Iskiriinii kanarrattis argachuu hin dandeessu. Dabalata immoo waldaadhuma itti eebbifamu kana waldaa Makaana Yesuusii Amboodhumatti kitaabni kun achiin argama. Yoo nu bilbiltan immoo bakka isin jirtanitti baay'inaanis haa ta'u bakka isin jirtanitti isiniif hin ergama. Bilbiltanii manu quunnamuu hin dandeessu jedheetaniin dubbadha. Kanaaf obboloonni biyya fagoo fi biyya dhiyoo biyya keessas biyya alaas jirtanii sagantaa kanarratti akka hirmaattan fagoorra kan jirtan fageenya irratti warri dhiyoo jirtan na biratti argamuudhaan wal wajjiniin sagantaa kana akka hirmaannu kabajaananii isin gaafadha. Xumura irratti wanti isin dubbachuu barbaadan yoo jiraate akkasumas qaamni isin galateeffachuu barbaadan yoo jiraate gamanumaan gara keessanitti hin dabarsa. Egaa waan lama na gaafattee isa kana dubbachuudhaaf egaa wanta ni dubbachuu barbaadu inni dhuma amma yeroo kana amantoonni biyya fagoos biyya dhiyoos kan jirtanii kadhannaatti akka dammaqxan jechuun barbaada. Yerichi yeroo kadhannaati. Dammaqnee akka kadhannu dabalataa kitaabni kun kan inni ilaallatu qabiyyee gurguddaa qaba. Waa'ee bara dhumaa qaba. Yerichi yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaara ejersaa irratti dubbatee mallattoowwanii fi amaloota bara dhumaa gooftaan dubbate sana yerichi dhumaa jira. Wanti ni dubbate hundumtuu ta'aa jira waan ta'eef adaraa kanan isiniin jedhu wangeela isa of harkaa qabdan dhugaa of harkaa qabdan kana namoota akka qaqqabsiiftanii kitaaba kanas namootaaf bittanii akka affeertanii ofii keessanis imaanaaf adaraa isinitti kenname akka baatanii isiniin jechuu barbaada. Qaamna ni galateeffadhu baay'eedha. Baay'ee keessaanii waanuma tokko duwwaa dubbadhaa. Inni jalqabaa ni Waaqayyoon nan galateeffadha. Waaqayyoon nan galateeffadha. Yaada kana gara xumuraatti waan inni barreessu kana gara xumuraatti isa fide Waaqayyoon guddaa nan galateeffadha.
ittaanee miidiyaa oduu gaarii kana nan galateeffadhaa. Isin warra iddoo kanatti na affeerii dhugaa dubbachuudhaa fi wanta ani hojjechaa jiru kana gara sooshaal miidiyaatti akka ba'uu fi waan isin gootan waan guddaadha. Akkuma kanas immoo obboleessa keenya Misgaanaa Rabbumaa biyya bakkee jira. Bakka jirutti Waaqayyo isaa eebbisu jechuun jaalladha. Sababiin isaa bifa kanaan qindaa'ee akka inni namoonni kana hubataniif carraa kana waan naa kenneef sis dabalatee warra waraabbii obboleessa keenya Saamii dabalatee akkasumas immoo sagantaan kun akka qindaa'uuf waldaan irraa tajaajilaa jiru guyyaa sana naa eeyyamanii jiru. Akkuma kanas immoo akka kitaabni kun maxxanuu fi nabukkee dhaabatanii Waaqayyo isaan eebbisu jechuun jaalladha. Maxxansa kitaaba kana warra kallattii adda addaatiin akka hojjetamu godhan hundumaa fi nabira kan dhaabatan kadhannaadhaan waan hundumaan nabira dhaabatanii Waaqayyo isin eebbisu jechuun jaalladha. Ulfaadhaa Waaqayyo isin eebbisu. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii keessummaa keenya gaarii jaallattanii haga dhumaatti waliin turuu keessaniif guddaa galatoomaa isinii jenna. Akkasumas luba Indaaluu Taaddasee qophii kana irratti argamu keessaniif guddaa galatoomaa isinii jenna. Asumaan daawwattoonni keenya kitaaba luba Indaaluu Taaddasee barreessanii eebbaaf qopheessan kana biyyoota garaagaraa irra kan jirtan as Itoophiyaa keessa kan jirtan bilbiltanii fi lakkoofsa bilbila isaanii isiniif keenya bilbiltanii fi iddoo barbaadanitti akka argattan gamanumaan isin beeksifna. Ogeessi kaameraa keenyaa Saamu'eel Girmaatii, qopheessaan sagantaa kanaa ani Yoonaas Geetaachooti, ispoonsarri sagantaa kanaa Misgaanaa Rabbumaatii. Qophii keessummaa oduu gaarii har'aaf qabannee dhiyaan asuma irratti dhoolamna. Isinis keessummaa oduu gaarii taatanii nu kabajanii asitti argamuu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Eebbifamaa. Isinis galatoomaa.